nyaata taphaxaaxaanii jiraachii beeki garuu ganama riibaa ka'ee hojjaa fixeen qursii nyaadha jedhee tanan bakka ijoollee mana barumsatiif nan qopheessaa waan akkasiidha. Sana booda amma nyaadha dhuma jedhu sa'aatii 8 ta'a. Sa'aatii 8tti yoo ormi misaatti deebi'ee nyaatan gisee takka nyaadhachaadha. Galgala moo nyaadhu si jammarachitti. Asitti garuu hojjaan qabu. Narrafa nan ka'a ganama qursuudhaa ka'ee naan jedhu. Ijaaba maaree saachitti si darbeen dhuma isaa ijaaba hartaa sitti rakkatte. Eega ganama qursiin hojjetamnaan ka'ee qursii nyaadhuudha qursii koo nyaadhee ooniddeen deemu qabaadhe iddoon deemu osoo hin deeminiin dura immoo taliitiin nyaanni alaa natti mi'aawuu dida mana jedhee yaajuu yaaduuf manumaa nyaadhee ba'a. Achiin iddoon deemu sanitti yoo nagaa abbazanis yoo natti mi'aaye saffidhee nyaadha siraatumaanii yoo natti mi'aawu baadhe silaa manaas nyaadhee mitiire nan dhiisa. Achiin booda nan deebi'aa yoo deebi'u immoo iddoo chiipsiitti gurguran tokkotu jira karaa irraa akkatti ni bareedu. Qoyyeroo sittan argisa guyyaa wayii yoon deebi'u achi nyaadhee dhugee dhufa mitiire karaa irratti immoo itti goreetan chiipsii tiyya bitadha. Achiin booda yoo mana ga'u immoo buna danfisaa minaa fa'aa jiru kaala sa'aatii sana. Qursiin bunaa minaa jedhanii qabanni dhiyaatu jira. Bunni osoo hin dhuginiin dura wanna taate nyaachuu qabda mana kanatti dirqama. Isa nyaattaa buna kee dhugdaa osoo waliin teechee haasoftuu galgalaa irbaata siin jedhu nyaatta qabadha. Mabilaat no bakka. Inni bakkee sin hafuu inni manaa sin hafuu. Haraama walitti akka walitti. Akkana dhabee rakkatu jira. Teelee manaafa xirrakka itti abbaatu. Kan beela'ee karaarra jiru fa'aa immoo gaafa quuftee adeemtu argitee hin beektu. Nama kiisii duwwaan. Hunduu hirree ofii jiraata maalan godhaani beelaa karaarra jiru hundaa maalan godha soodata. Yoon qabaadhee iddoo yaade ga'e anuu beeka waan ani isaanii karoos. Ammatti garuu anaa nama naalaata gooftaa koo waan namni naalaatu immoo nan nyaadha. Indee isaan beelaadhiidhaan waliin beela'uun qabamu yoo nanarra nyaadhee iddoon barbaade isaan ga'e boru isaanii waa godha malee min maalatu. Waaqa turee kana sii kennee nyaadhu. Warri si nyaachisan hun dadhabnee namaan na dhibee ani garaan kee achi ga'e as ga'ee dudduubni kee dhumee fuuldurri kee ol ka'ee gadi bu'ee. Kana bee na argiteef kaan waan hin beekne maal gocha sheeppii kiyyaa dhiphattaati. Isa jettu isa. Soorettidha bakka hin jijjiiramtu. Fuuqqattee furdattee kanuma isheen. Miti. Isayyuun qaqqabattas akka waan gaarii. Yaade immoo laal biraazariin immoo jaadha jiimii jalqabinaan jedhee yoo yaadu ishii nan deema. Isayyuu ganaman deema kaala. Garuu boorciidha wanti kun. Serious. Amma boorciidha garuu. Maal jedhee? Emmee kaa'imee akkas ka'aaba uumate. Ulfaadha kun jedhan ijoollee. Yesuus. Gaafa teessoo gadi ba'aa fakkaata. Ammoo nagaa ammoo gashiti keessa oola. Araan gashine ba Yesuus min agabbay. Yoon ulfaa'e immoo qoyqa. Yoon ulfaa'e naaf guddistu moo warri ulfeetta. Warra akkadhina waliin rakkattamoo na waliin jettee deechamoo maal abbaa. Rakkasii eebbisanii fi malee maal gochuun danda'ama amma wal bira hin jiru ammoo. ምድረ ችግር ነኤብስቴ obboleettii yoonii taate uummata arrabsutti kaate bakka ji'a siin tuttuqaa qabe
kana rabsuuf miti. Arachumatti Yesuus. Yeleen lammii. Araani waasin hin jenne gaayis dhiifamte sorry. Tasaanii tabaafan jedhe. Akkasitti qabime. Jaammattee Yesuus. Soona. Qabimeen qabamaa qabime. Yoo qabamuu baate ulfa. Aanno cooma fakkaata malee ulfarree. Nama Yesuus amma kana boru ganama YouTube gaafa seentachaadha. Mata duree maal godhatu soolettiin ulfoofte geetaa gaazaa suura kiyyaaf ka'een godhu. Maal abbaa keenaani maal goonaan anaan suura koo suura kee. Afaan kee keessaa waa'uma tokko baasanii namni nama jala taa'aa qab isaan kaameeraa isaanii banatanii qab yoo naammayyuu poosti godhatanii dhufan isaan geetaa. Maal naasee amma gara nyaatiiniinsi jedhe na nyaadhaa garaan koo guddatu jedhe si ofii galgala nyaatii. Eebbiin keessi harkaa badaa jira. Takka ammoo qaamni nama harkaa baanaan deebi'uun isaan ulfaata. Ispoortii mana jiimii miti. Mana jiimii waggaa dhibbatoo hojjette hin badu. Sigale. Kanaafiyyuu warri garaan keessan ganaa reefu xinnoo karaarra jiru. Kan akka qallinaan jiru. Maaliif namni waan barbaade isiniin hin jenne dhugaa rabbisinitti. Caammaa hidhachuuf warri xinnoo garaa qaban akkam akka rakkatani. Gadi ta'anii ka'uuf akkam akka nama rakkisu. Sini galee. Xaafaaci waan jedhamu, sukkaara waan jedhamu nam tokkoyyuu hin fayyadamina. Dhugaa isinitti dhukkubaaf sin saaxila malee waan bira waan sinii godhu hin qabu. Odoon tasa du'ee waan maana odoon sirriitti nyaatiin hin dhugin qabu. Maa kimbiliin jenne amma. Nyaattee dhugdee fettee ciisuu sii wayyamu. Garaan kimbileeyin beeluun sitti dhaga'amiin malee. Yoo dhuguu wanti sitti godhama miira natti dhaga'amu kana. Nanni isa dhuguu baadhe sii galee oo nyaadhamu. Yoon alaalchee nyaata san teessitti godhu miira natti dhaga'amu sun ni nafa oo nyaachuu baadhe. Kun hundi maaliif borcii hin baasinii? Mina gabbaay. Maan na dhibee? Soorettiin borcaamiidha jedhee anna jaalatu. Dubartii borcii baastu ijaan arguu korra du'uu naa wayyi. Dhugaa isaa sitti maa? Dhugaa? Osuma si ilaaluu kenni jechuu keeti baay'ee dayyamuudhaaf isa waliin. Araba Yesuus ulfayyuu amma ammanaa wayya malee dhukkubatu garaa keessa taa'an itti fakkaata amma xinnooshi. Ulfi akka bareedu iyyuu reefuun ilaala argaa jira namarratti. Si gale. Maanni durbi garaa ishee dhiirarraa fokkisa kan durbarra. Arrabmoo exersaayisii borshii irra jirra baay'is.